Saadi deme kun nabira buloo jettu qaamatan mul'ina cittati yaa. Deebi najjira barmaadaan. Deddeem najjira maadaan. Baala kollaa ajjeesuun deemtaati. Hin danda'u anatu hin dandeenye. Akkana ta'e duba yoo ta'e maaf na fuutare. Bareedduuti yaa. Namni torbaanitti hojjira baay'ee halkan tokko Torbaanii. eega. Haa duba kasaree maaf ol fuudhee Yoo afurii miti sa'aatii 48 waddani kun daddabi gootu si yaade. Deebisee eegu jira bar. Maataa takka jira. Alhamdulillah. Waan dadhabdee jirtuuf qursi ganamaan hin siiqan. Garuu guyyaa lafa bultu qursiin hin jirtu. Bareedeera. Ayat. Mee amma ka'ee karaa dalagaa deema gara ciree naa qopheessita hin geenye. Duraan galumaan kaataa maal taate? Riba naan fate barru. Jaarsa kun amala isaa kana yoomuu dhiisaan jaasa. Guyyaa takka taatu siree rafa guyyaa kaan lafa na rafa duba amala kanaa kana yoomuu dhiisanii. Avokaadoo simbaa nabar maal masrafte ol bee haarafi. Nadhiis gaara faayidaa si bira buleemi. Haa duba ani jalteetti bara ol bee rafi maal qabeeyyoon nuti gubbaa rafi asirra. Halkan tokko si bira bulee halkan tokko boqonnaa godhu wal. Boqonnaa maali? Guyyaa hunda si wajjin lafaa wata sira. Maal qabeeyyoon nuti rafte? Jaarsiteetti miti ani. Haa guyyaa tokko dhiisi haal yoo ajaa'ibni fi nuti rafte maal qaba? Rakkinaa dhufa. Najjeesu barbaadda anaaf fudhadhu. Hadduu maaf na fuute duu maal kanaafati wal fuune ra'u. Dhifti adda bullee duuba jaarsummaa kan maal jechuudha naaf hin gallee bara. Akkasii akkami? Jaartii halkan tokko jaartii namaa boqonnaa gooti. Hin dhageenye tanaan. Jaaddimee fur jaarsii fi halaalisiiti zaafeetu jira. Hin danda'u anatu hin dandeenye. Akkana ta'e duuba yoo ta'e maaf na fuute guyyaa guutuu boqonnaa yoo godhatte halkanoo maaltu si dhiba naa hime halkan maal bere dafaa naa hime. Bariyaa jaartii guyyaa dalagaa roorayee halkan tokko si bira bule. Namni torbaanitti hojjira baay'ee halkan tokko Torbaanii. eega. Haa duba kasaree maaf ol fuudhuu kaayoo wadhiisa irra hin jirtu ree. Ati halkanuu na wajji bulinaan jettu uummanni jijjiirata ifaashin guyyaa kamisaa wajjin bulan jummaa waa nyaatan achiin booda torbee guutuu waliin argamu bakka dalagaa deemu hunduu isaanii ati saadii deeme kun na bira bulee jettu qaamatan mul'ina cittati yaa. Usumee hayaasa biraatiif dhuftee torbee guutuudha hamsa ayi namaaf anaaf namni addaree. Ati maal adda taate? Ani jaarsitee jiree. Ni noo jaartii miti maal jaartii? Itti walaalan isaan itti walaalan moo garuu jaarsitee waan ta'eef saniifuu hayaa sirra beemma. Hayi. Nadhii sanarra dadhabee rafa nadhiis yoo rabbi sodaan nadhiis. Nadhiiftee adda kiyya fuulee maasii qaban dadhabe. Ani kophaatti akka rafuun na cinqee jira cinqameetiin jira mataan shiishnatee jira amma faataatu. Hoggootiin na ciraan jirre akka nama jinniin bira jirtu na fakkaataa. Si aan akkamitti si bira ciise hoo ati si bira ciise nadhiiftu kun. An jaartii ta'ee fi saniifuu mirga kiyya halaalii kiyya ammaas. Halaala duuba halaaloo ta'e najjeefta anaa kanaa hin qusattu rabbi ajjeesa jedha halaaloo ta'e duuba isaa diidamee furu itti fayyadama jedhe namni boqonnaa godha. Kitaaba kamirra jira halaala yoo ta'e isaa diidamee furu itti fayyadame naa dubbisi. Ajjees ka jedhu jira naa dubbisi. Ati yoo kitaaba kamiitutu jaartii guyyaa tokko bira buraa tokko bira guyyaa tokko bira burinaa kamii jeemee naa himee as naa baas kitaaba sanuu. Ani boqonnaa godhanitti hin beeku guyyaa takka jaartii wajjin yoo rafan guyyaa tokko boqonnaa godhan. Namni jaartii lama sadi afur qabuyyuu guyyaa hunda wajjin hin bulu. Lakki wajjin bula malee tolchee bareechee sanuu. Ati yaaki dubbii qabda na dhiisuun hedduu amma achi garagariitti obsi bulee dana takkitee edaa eduma si wajji bulee maaltu akkasii maraachise rafi an dadhabe.
Ayah. Maal ta'e? Sa'aatiin dalagaa nana kutee kaayigaa. Maal si godhee? Kursiin natti kenni ganamaati maal sa'aan dalagaa natti kutee haga sa'a kana mul'uudhaaf maal kursii ganamaan kaatee natti kennita. Qara kursiin hin jirtu ijaazaa goyraaf guyyaa tokko nyaadhu guyyaa tokko hin nyaatin. Na dhageessaa? Guyyaan hojii bultee waan dadhabdee jirtuuf kursii ganamaan hin siiqan. Garuu guyyaa lafa bultu kursiin hin jirtu alaa nyaadhu yoo feet maallaqni qabda kiishaa. Akkam maal jechuudha? Akkas akka dhageessisan. Kaayiti kursiin dukkan dirqama guyyaa waa nyaachuuf wajjin buluu qaba jechuudha. Hin danda'u warra. Anis matbakarraa guyyaa takka fa'aa boqonnaa fudhachuun na barbaachisaniif hogguu jaarsii fi fataraa fi nyaata goruunuu waan dadhabee jiruuf hafuura fudhachuun qabaarra. Narraa kabalatu feeta jechuudha. Fataraa fi wanni sun maaltu walitti fide? Wanti hundi nama beeleysa. Akkuma nyaata beela'uutti atillee na wajjin rafuuf beelofta? Zabanuma akkam keessa jira. Dhiiratu jaartii lama fuudha. Jaarsi tokkichi hin ga'uuf jaarsa lama feetina fakkaate. Zabana galabbatama. Mee amma kan natti kan yoo qursii Oromoo sara. Sasiif hin galuun saabala haasawni namaa hin danda'u boqonnaa na barbaachisa irraa na dhiisi. Sababa amma sibira buluu dhabeef akkanatti agabuna oolchita. Mana dhiiste dhabeetiin jira. Maaliin godhameessa? Uffata illee osoo waan jijjiiratiin kan itti ooluu bulee rafe. Jaartiin akkam fuudhan guyyaa dalagaa mul'ina kutaa halkan isiin akkatti duwida na kutti. Lubbuun natti jiran fakkaate baran. Sanuun kaas bilbila bar innaa qooqee guyyaa takka lafa naa rafa guyyaa takka sirra naa rafa kun tuffitii yommuu maalisa sunuu hojii xiqqaattee deemee amma ala naa bula bilbilli jiraan kaasu taatiin taatu halka keessaa ol qixxaattee jirti laazaa tanaa yeesuma jira maaliif ala bula tuqqishumaa bari'uuf jecha wayin akkamumaan tahaa alla jaarsunumaan qabaan ka addaa mii maaliif hin kaafne jaabar mii maaliif hin kaafne bilbilli buu jira kaasa kanamtichan Jalakan nama mati pun ya rabar. Hello. Alhamdulillah khafte bilbil khiyana amma magnaani khasu tidefu mo mali meena is jirta enyu bra jirta mana kham jirta la zaatana ho akamela tayso enyu faqala si khalanat ala taw jirta tamisin mijati tasibra jirta malayu jirta amma enyu chaso jirta enyu si meena mada BBC dia Aljazeera tiya suuta sai mal takasisi hi inmo narasu jirta Aljazeera fi BBC dan hi Ajirta sinjee barama. Nama du'ee sinjira walitti araarsu jira nama du'e. Nama du'e walitti araarsu jira. Nama du'e moo du'e akkam gootee walitti araarsta. Qalbiin na keessaa fuute laala sumaanatti ijjitu. Sinna tokko gursiise nama du'e jechuun kiyyan nama wallolee ganaa du'u deemanii. Hay du'uuf deemanii duba teessee hanqisa wala jisanii raftu deemtaati. Hay qalbii tiyaa simatu akkatti na dhamaase nama wallolee walitti araarsu jira amma gabaabumatti ni dhageettami. Ati yoo duba maguddummaa eegalte hoo. Duba walitti araarstee luftire way isaan jidduu cisu deemta moo isaan jidduu rafuu deemtaati. Lakki jidduu rafu jarri siree gubbaa rafanii alla fara. Ati siree gubbaa rafii gadi hin bu'ini. Akkasi duba achi bulu deemtaami sila raftee dhageeffachuu deemta uummata raftee sila jaarsitee hojii raftu deemtee ganda nama dhageeffatta. Na dhageettaa jaartitti akkana ta'ini yoo walitti araarsee danda'e amma hin dhufa yookaan yoo dadhabe immoo ganama dhufa. Obsi kamaan taasise. Akkanatti obsi jettee sanuu yoo mana kana naa garte ani waa namaa namti anis deemeetii ganda namaa dhaqee jiru isaan dhageeffadha nagayeetti. Hello. Maal taate jaatiin teetu mixmixa wayiiti. Mixmixa maal jettee dhiifta barbareef qaaraallee of keessaan dhabdu. Akkastaan amma asii dangoon irraati. Ka jara caalaa nama qofa. Akkasuma asiiduma san ta'uu hin ooltu barbareef mixmixaan nutti dhiqqaate. Gubdeen ajjeesuu deemtu ati ka telefoona argitami sirri irratti osoo argite na gubdeen ajjeesuu deemtu barka mudhiin na jette. Siree irratti leessu gubdite. Meedhii isin dubbatin. Isimarraa boqonnaa fudhatuuf amma har'a si bira bule barka nama du'iyaan jiraan dhageettu. Maal taate haadhati? Waan hin tahin hin qabaasa waanuma hin tahin hin qabaa namime. Jaarsa kiyya kun taatu mataa shiis nu godhine nyaate nu qororse na fixee siin jee. Maal godha intalati keessattuu maamaa akkana qallattee bar jiru namaan qabu. Hiraarisaa takaa ammayee hiraarisaa ati nagartooni dura akkanaan jiramee huccuu keessa hin jiru bara dhumee bara hotee bara wanta kanaaf nafne. Maalisitu maasila ummaati. Islaanatu mana cislaachi na kaa irra jirtii bara.
Maali ree ummati yamaa si godhame waasiin bibbitu maali inni wanni akkana si rakkise kun. Ummaan hojii buluu sinjee mucaan. Maali haadha xiyya biraa harkate gurbaa si jibbe moo maali? Ati mana keessa tottolfattee uffattu yaan tarate. Kuma ifumaan ana wajji bultu jeessa cinqutti. Jaartiin jaarsaaf halaala akka inni fedhu maa duratti hin taane haadha xiyya. Sanii miti maayyeeti waan hin jirreef wallistaan. Waa hunda goo dadhabee mucaan mudhiin okuttee jee lafa ciisa. Sirra dhiisee akkamiin godhana inni lafa ciisa. Lafti xixiqqaatee taphanatti xixiqqaatee mana kophaa jala dhiisee deemee ganda ollaa naa bula. Dhalaawee harkatee dhiirachi bula. Maatiin beekaan yoo akkatellee isin jaalladha. Salaam Akkam jirta? Dhagaan dhuftanii tattaafee baga dhuftanii. Maal godhachuu dhufteeti? Buleetii akkana hin jedhin kalee baran anatti na gollee nu araarsuu mana kiyya bule. Mixmixa. Atillee gugguzoo olu feetaafi? Yoo ummati akkana hin jedhin keessummaadhaan manna kun jarjaree ni jiru. Ummaa akkam isin naqumaani? Naga yaa ilma kiyya. Mee maal taatanii mee isin lachuu gaa ilmaan kiyya? Mee maalirra wal dhabdan yaa ilma kiyya? Oo diqqishu irratti wal dhabne anumatu inni kun namaa wal lolee araarsuuf ala ture. Sanumaaf natti aarte jaarsaaf jaartii wal dhabuu uumama jiruuti ana dhiifama gaafataan makaatee agaltu rakkoon qabu. Anaas hojii gala? Abadan inuman galuu siin jeen. Mee ilma kiyya gaa har'aa numaatu isis gorsee isin bilbilaati. Edalugaa nagayaan galaame. Ayyummaa egaa isin jette rakkoon qabu garuu osoo na wajjin galte waan nama wal lolchuus illee miti uumma diqqishu irratti wal dhabne. Har'a gaa nama bira jirti. Waan yaadee jiruufi har'a mee haa galu. Samaam tole egaa jetta. Yaan tanati jagaa akkanan ta'iniiti. Mee galiyaati jaarsa keeti namni akkanuma lolee ammuma wal lollee adda baanaanis waan hin jirre. Jaarsa jaartiin wal lolaniituma wajji araaramanii wajji galan. Wal taanee jaarsa jaartii jechuun ammas arraba ilkeedha. Arraba ilkee wal dhabuun hin haftafa. Sanumaafuu atis arabuuf addawaanis yaadee jiruuf buli eedanuu nagayaan galta mana keetii haala jiru kan jedhu. Galeetta sanummaa ani hidhiinuma hin galuu siin jee asumaan ta'a hanqa baay'ee takkaaf lama nama laal isaa kana garaa bal'atu kana haanamni nyaata goruuf haadha babuusan booda inni na kabajee keessatti shuruu roobee mana na galfata. Nama huccuu isaatii fi mana irraa kan qulleessu yoo dhabe inni nu alaa xulu dhufee na kadhata. Yaan talati janii gogu booda dhaabbuuf ta'e saadati. Maaliif ummaa? Dhiirti amma warseentee waa ifin dalagattu waa huccuu siin miiccu. Dhaluma takka alaa kottu na hojjedhu jeega fide manai naa dalagi jee fideeti achumaan bubbulchee jaartii godhatee wuliisi irraanfataaru. Akka illee ni jira ammaa jettee tole ani subii hin deemamu yookaan ammuma kee deemuu ree? Madhiisiiti man jarjarini suutuma boru bulteetuma ganamaan deemtaa. Tole ammaa asla amma deemee na tola eegalutti wayii fide taare. Akkana jettee ebboo. Medhiis cinqaan akkeetti medhiisuu ufii qal'oodha. Ufii laal halkanii guyyaa akka fana goota. Ati lama qabdaan si jaartii yoo guyyaa? Namaan qaba laal. Halkan uraayyuu wajji gulta na baqa. Tijjaas qalloo san turre cimtuudha beektaa. Garuu ani malaan qaba. Malaanii wajji jiraadha. Tiyyatu dhiisme takkittiin afur caarti. Takka tiyyatan osoo argite lachuu ni hiitaa jira. Inni qobboon malaan wajji jiraadhu ni beekan siin jee. Mana maaliif beektaa inni takka hin jirtu akka tiyyatu akka uumaa addaan na fakkaata. Ati silaa garuu numa dadhabde moo maali dawaa maal lallan? Dadhabeeti miti maal taatan gowwaa miti yaage. Alaan hin quuftu pirootiin ati hin fitu jedheeti qaama kee eeggatu bar maal taata. Saadii deemee kulisuma jira faa'ola. Halkan takkitti gaafa wajjin bultu bayitaamina torbaan tokko jedhetta kanan beektu ati. Kanaaf an bayitaamina kee fixuun fedhu qaama kee kun akka uqqatuun fedhu. Isiin immoo medhiis. Khalaas mala wayii naasii kanna. Muka xiqqaa wayii ni qabdaa? Hin dhabamu. Dijaleemi. Naga. Akkaan siin jee kana godhe. Tole ayyee kana taanaan salphaadha. Alhamdulillah jaartii tiyaati maal jettee golfte subiinuu fiigaa dhufte. Amma dhaqeetiin waan sana irraa dalagu. Bareedduu tiyya. Hin dhagaatuun. Dafi. Amma booda laal sa'aatii 24 miti sa'aatii 48 waddani kun daddafi gootu si yaade. Dafi gootu qashee jira. Alhamdulillah. Wajah sahih kacele. Hai zat demi afurdin demi sedete wadan kullu je. Diro malte dawa akka chundam. Alhamdulillah da kun qaw. Dafi si aku jira ba. Maal taate akka turtu. Dafi na jira ba maal taate. Dafi na jira maal taate. Bala wallahi sun debtaati. Kila
ilna raha fadu lakki. Alhamdulillah na fayyifte min. Galatoon kun lamoo asitti deebiin argita.